Guys, namoota Telegramii fayyadamtan yoo taatanii viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluu qabdu. Akkuma argaa jirtanuu gidduu kana Telegramii irratti wantoonni safuu cabsan bal'inaan giruuppii garaagaraa irratti yeroo gadhiifamu argaa jira. Kunis kan ta'e akaroonni duula qindaa'aa Telegramii irratti banuudhaan akkaawuntii namoota baay'ee hatuudhaan akkaawuntii sana fayyadamuudhaan wantoota safuu cabsan bal'inaan yeroo gadhiifamu argaa jira. Kanaafiyyuu viidiyoo har'aa keessatti akkaawuntiin keessan akka isin jalaanatamnee fi wantoota gochuu qabdan wantoota gurguddoo lama isinitti akkasumas immoo akkaawuntiin keessan kan isin jalaatame kamitti akkaawuntiin keessan akka isin jalaanatamnee fi sirreessuu akkaataatti qabdan seetingii jalaa tokkoon break down godheen isinitti agarsiisa. Kanaafiyyuu namoonni Telegramii fayyadamtan please viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala akkasumas immoo obboloota keessan Telegramii fayyadaniif viidiyoo kana share gochuun dagatina haga dhumaatti na wajjin tura. Okay, Telegramii keessan akka isin jalaan hatamnee fi inni jalqabaa wanti isin gochuu qabdan Telegramii keessanii fi paaswordii jabaa ijaaruudha jechuudha. Inni kuni namoota Telegramii keessan kanaan dura isin jalaa hatame hakaroonni Telegramii keessan fayyadamanii linkiiwwan garaagaraa share kan gochaa jirtaniif inni kun baay'ee isin gargaara akkasumas immoo namoota amma Telegramii keessan isin jalaan hatamnee fi akka kana booda isin jalaan hatamnee fi wanta baay'ee isin gargaaruuf please iddoo kanatti seeraan hordofaa. Jalqaba irratti gara Telegram chaanaalii keenyaadhaan Telegram chaanaalii erga dhannee booda immoo seetingii jala dhannachuudha. Seetingii kan jettu jala dhannee xiqqooshii yeroo gadi buunu privacy and security kan jettu jirti. Ishii irratti kilik goonachuudha. Achiin jalqaba irratti two step verification kan jedhu jira jechuudha. Security gaditti isa kilik goonachuudha. Yoo off ta'e on gootachuudha. Offii fi onii qaba waan ta'eef asitti. Kanaafiyyuu on gaafa gootan keessatti asitti paaswordii gashaa isiniin jedha. Iddoo kanatti Telegramii keessaniif paaswordii namoonni gashitanii paaswordii isaa asitti gashitu jechuudha. Paaswordii Telegramii keessanii immoo namoonni dagatanii forget password kan jettu jirti. Ishee irratti kilik gootachuudha. Yeroo kilik gootan keessatti Telegramii indagana paaswordii haaraa karaa iimeelii keessanii isiniif erga jechuudha. Kanaafiyyuu isin iddoo kanatti maal gootachuudha? Iimeelii keessan dhaxxanii check gootachuudha. Amma Telegramii paaswordii haaraa nuuf ergee jira. Inni Telegramii irraa paaswordii haaraa nuuf kenne fudhannee dhufna jechuudha. Amma soo gara iimeelii keessanii hidhattu jechuudha. Iimeelii keessanii hidhattanii Telegramii paaswordii haaraa isin ergee jira. So paaswordii inni isin ergee sana maal gootachuudha? Isin koppii gootachuudha. So paaswordii Telegramii isin ergee koppii gootu. Then erga koppii gootanii booda immoo deebitanii asitti paaswordii inni isin gashe sana wanti taatu jechuudha. Ingashitu jechuudha iddoo kanatti. Then erga gashitanii booda paaswordii haaraa gashiisin jira. Enter paaswordii haaraa gashiisin jira. So iddoo kanatti please paaswordii 1 2 3 4 jettanii gashina. Paaswordii yoomiyyuu raafachuu hin dandeenye paaswordii jabaa gashitu jechuudha. Yeroo kanatti lakkoofsaa fi qubee wal keessa makuudhaan gashuu ni dandeessu jechuudha. So an paaswordii koonan gashe jechuudha. So paaswordii isinis gashuu ni dandeessu iddoo kanatti. Naafiyyuu paaswordii jabaa ta'e gashitu jechuudha. Then na gashitu keessatti paaswordii magashita sanarra deebi'aati gashaa isiniin jedha. Isas immoo irra deebitanii gashitu jechuudha. Okay, suutadhaati gashaa. Erga gashitanii booda immoo hintii gashaa isiniin jiru. Akka dingata paaswordiin keessan yoo isin jalaa badee hintii gashuu barbaadan maqaatti yaadachuu dandeessanii akkasumas immoo wanta barbaadan asitti gashuu dandeessu yookaan maqaa keessan yookaan maqaa haadha keessanii maqaa abbaa keessanii wanta yaadachuu dandeessan like akka username keessan jechuudha. Isa gashuu ni dandeessu jechuudha. So ani callisee nan gasha jechuudha. Isinis iddoo kanatti iddoo hintii jedhutti ni gashitu jechuudha. So verification keenya maal goonee jechuudha? Jijjiirreera jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kanatti yoo barbaadanii two step verification kanatti iddoo kanatti change password gochuu dandeessu akkasuma disable password gochuu dandeessu change recovery email gochuu ni dandeessu jechuudha. Battala kana gootanitti kana booda Telegramii keessanii
isin jalaa hin hatamu jechuudha. Namoonni isin wanti ta'es immoo isin jalaa hatames immoo kana booda haakaroonni teelegiraamii keessa fayyadanii linkiiwwan safuu cabsan kanaan booda sheeriin godhan jechuudha. Kanaafiyyuu two step verification keessan jalqaba teelegiraamii irratti ni sirreessitu jechuudha. Inni lammaffaan immoo teelegiraamii keessan akka isin jalaa hin hatamneef wanta gochuu qabdaniif namoonni baay'ee kan wanti ta'anu yerootti linkiiwwan akkasii isin qaqqaban yerootti wanta poornoogiraafiidhaan wal qabatan wantoota safuu cabsanii wal qabatan yeroo teelegiraamii keessan irratti ergamu tuquu dhiisuudha. Wanti gochuu qabdan jechuudha tuquu dhiisuudha. Dhaabbattanuma tuqxan sanaanii teelegiraamiin keessan isin jalaa hatama waan ta'eef piliis linkiiwwan akkasii hin tuqinaa jechuudha. Karaa ittiin of eeguu dandeessan tokkoof tokko karaa kana lamaan qofaan jechuudha. Tokkoffaa irratti tuquu dhiisuudha. Inni lammaffaan immoo paaswoordii keessan jijjiiruudha jechuudha. Battala kana gootaniin teelegiraamii keessan haakaroota jalaa eeguu ni dandeessu jechuudha. Kallattii kana lamaanii teelegiraamii keessan baraaruu dandeessu. So isa kana namoota kaaniif namoota dhaga'uu qabaniif jettanii yaadaniif piliis viidiyoo kana sheer godhaa. Haga xumuraatti waan na wajjin turtaniif thank you. Viidiyoo itti aanutti agarruutti nagaatti.